Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah irraan kana barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsichatu baay'ee jabaadhaaf osoo hin taane akkaataa ittiin telegiraamarraa jechuudha. Ijoolleen tokko tokko haala jarriitti gaafatanu telegiraamni audios ta'e viidiyoo suuraa wanta tokko tokko illee zaakiraa keessa nuuf galchuu didee jedhu. Kaan immoo zaakiraa nu jalaaf guutee jedhu. Waliif faallaadha miti kana lachuutiif iyyuu dawaa qabadhee dhufeera jechuudha. Gara dawaa sana deemuudhaan duratti YouTube kan koo jechuudha jadiidha waan ta'eef bakka kana seentanii bakka kana irratti hundura zaakiraa jettanii barreessitu jechuudha. Kun asitti inni dhufee jedhee bakka kana tuquudhaan subscribe gochuu hin dagatinaas ni jira. Asirra waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu daawwachuu dandeessu. Inshallah gara barumsa sanaatti isin deebisa. Barumsichi telegiraamarraa kaan audiyoon duraa gadi bu'ee jawwaalatti jedha. Kaan audiyootu gadi naaf bu'uudhee jedha. Mee telegiraamni isa kana haseennu seenne bakka kam xunna isinitti fakkaate kunoo bakka kana xunna jechuudha. As keessa xunna. Inni achi xunnee jenne akkasitti jechuudha. Settingii isaa seenna jechuudha. Settingii isaa kunoo asii. Settingii isaa asii enna seennee jennu akkasitti wal harkisna xiqqoosi. Maal jedhe kunoo maal jedhe data and strong jedhe kunoo jechuudha asitti. Data and strong jedhu ni banna. Data and strong maal jedhe asitti immoo kunoo asitti bakka kanarratti out download media jedhe. Kuni amma akkasitti as deebi'ee jira waan ta'eef miidiyaan wanti hundinuu daawunloodii naaf ta'a jechuudha. Yoo nama akkas achi deebisee daawunloodiin ta'u jechuudha. Kun amma akkas deebinaan daawunloodiin ta'u jechuudha. Mi'a akkas deebiseen seenee chaanaalii sana seenee isin agarsiisa jechuudha. Chaanaaliin edaa sana chaanaalii edaa gadhiiseen ture garee irratti jechuudha. Kunooti jechuudha. Amma kana seenee jira. Darsii kana hundatu jira. Sheekh Muhammad Naziif kan jedhu jechuudha. Sifaatu soomu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam jedha jechuudha. Kun amma kana jira. Haala kanaan xiqqoo si bakan koollee deeyifanamni turkutee fakkaata. Haala kanaan jechuudha. Kun amma haalli ittiin daawulood godhanu asumarraa daawulood taanaan kalas ni hojjeta jechuudha. Asirraa daawulood yoo akkasitti ta'eera ta'e asirraa daawuloodii ta'eera taanaan inuma dhaqee bu'a jechuudha. Zaakiraadhuma keessa isiniif gala jechuudha akkuma garee weestaappi jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Jazaakumullahu khairan. Barumsa inshallah yeroo biraa walitti deebina. Jazaakumullahu khairan. Barumsa baay'eedha. Rabbiin achiin nu haa ga'u. Jajjabaadhaas.